halkan qixxeedhaan nama dogongorsiisaa musliimtota dogongorsiisaa jiru sihiinaan jedhan jedhe. Sababni inni deebisiseef ammoo ni yaadattan viidiyoo dabretti keessatti dabarsinee jira. Amma yeroo kanatti azaanee yoggaan irraa bahee iqaamillee amma bahuu dhabuu isii osoo an eegaa jiru loltoonni waraanaa miilaan fi akkasuma fardeenis halkaniin lafa guutanii kan gama kiyya as deeman argee jedhe. Yogguu kanatti an gammachuu natti dhagamee jedhe intala kana bas loltoonni waraanaa kunillee na waliin baasan birmannaa isaanirra barbaada jedheetiin amma isaan yaamuu eegalee jedhe. Isaan ogguu an yaame siinaan jedhan amma sii kana namni egaa azaanan halkan qixxeedhaan nama dogongorsiisaa musliimtota dogongorsiisaa jiru siinaan jedhan jedhe. Jennaan ana jedheen jedhe dafii koottuu gadi bu'iinaan jedhe. Amma yogguu kanatti an dafee gadi bu'ee yogguu an gadi bu'utti dhimma kiyya waan an azaaniif nan gaafatiin na qabanii na hidhan yeroo kanatti. Isiniti maatii na eegaa nan hidhinaatii aniif cufa isiniif bayaansaa isiniif ibsaa na eegaa jedheen nan hidhinaati. Jennaan amma narraa dhageeffachuu didanii gara kaliifaa islaamattis geessina kanaafuu hidhamtee achi geessina isatus gaafataa dhimma kan kee cufa isatu sirraa qorataa sababni ati azaanteef cufa isatu sirraa qorataa naan jedhanii na qabanii naan deemuu eegalanii jedhe amma kana. Yeroo kanatti nahee naasuu guddaan natti dhagahame naan eega ka'an fuudhanii akka ani yaadnetti na hidhanii naan deemanii jedhe waan guddaa dalage waan ta'e akkasuma iqaamaaf deemsise sababni inni deemsiseef ni yaadattan viidiyoo dabretti keessatti dabarsinee jira.